Seenaa hordoftoottennaa fi dhaggeeffattootteen seenaa faffacaasaa waliin nu gaggayaa. Wanti nurra dubbachuu deemu kun dubbii jabdu waa'ee naannoo Tigraayitii fi naannoo Tigraayitiif mootummaa Itoophiyaa jidduu deemaa jirtu irra waan gabaabduu tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed kan uummata yookaan biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kun mootummaa abbaa irree akka ta'e irrummaa isaa guyyaa irraa agarsiisaa jiru ifa baafataa jira jechuudha. Hooggantoota siyaasaa Oromoo mata ukkaamsuun, dhaabbilee siyaasaa hunda ukkaamsuun, sabaaf sablammoota dhiitee akka bulchaa jiru addunyaanis ragaa ba'aa jirti jechuudha. Waan kanirraa waan gabaabduu tokko waan dubbachuu barbaannuuf namni seentanii nu birgeettan faffacaasaa waliin nu gaggaya. Akka namni biraatis dhaga'u qoqooda saniin jechuu barbaanna. Waraana yookaan lola naannoo Tigraay irra bane mootummaan Abiy Ahmed hapilchikinnaa guyyaa takkalleef adda dhaabu hin barbaanne jechuudha. Lolli kun itti fufaa jira. Lolli itti fufaa jiru kun lola mootummaan godhame. Haaf duub deebii hin qabne juuntaa warri baanu qaama woboolle akka barbadeessuu barbaadan shirri hedduun xaxamaa jira. Godhamaa jiraas. Shir kan hundaa kajalachii jechaa jiru paartii bilisiginnaa kan naannoo Amaaraatiif kan naannoo Oromiyaa akka ta'e ifa jechuudha. Warri kun waan inni jalachii jechaa jiruuf yoo saamichi hamma warri saamu kun paartiin Tigraay dur dhaabbatte waan hasaaran harka hasaaran rigeettu waan beekaniif waan akka tuffiin rigeettu beekaniif shirri guddaan kun hundi xaxamaa jira jechuudha. Shirri kan xaxaa jiru qaama mootummaatti nama biraan seenaa. Uummata Oromootiif Amaaras asum keessa walitti buusuu barbaadan. Waan naannoon tokko wal dhabdeef jecha waraana humna addaa kan naannoon hundi qabdu naannoo hundi irra guuranii akka Tigraayitti ergaa jiranitti dhaga'amaa jira jechuudha. Tigraayin tunis Itoophiyaa. Nutiin dubbana kunis Itoophiyaa. Itoophiyaa adda lama baasanii bakka lama baasanii akka Itoophiyaa wal dhooftu gochuuf deemaa jiran jechuudha. Kan namni ofirraa eege ofirraa beekee dur dhaabbachuu qaba ture. Adeemsi kun nuufis hin fuudhu, biyya naafis hin fuudhu. Waraanni amma achi deemaa jiru kun gaafa achi as deebi'e eenyuuf deemaa yoo jettan nama beekuutti sanirra jiraata jechuudha. Namni inni deemuuf kabiraa hin jiru akka qaama Oromootiif deeman akka qaama Oromoo maqaa wobootiin obbo barbadeessu jedhu akka qaama Oromoo irra duuluuf deeman namuufu ifa jechuudha. Kan namu jala muree beekuutti namirra jiraata ture. Taanta lammaffaa waraanni naannoo Tigraay ijoollee xixiqqayyoo hunda hirmaachisaa jira. Ijoollee xixiqqayyoo hunda naannoon Tigraay waraanaan naqaa jirti. Ijoollee xixiqqayyoo shiisha obaasanii akka isiin of hin beekne godhanii waraanaan naqanii ijoolleen xixiqqayyoo lolaa jirti. Ha jedhamee agarsiifamaa jiru kun olola jechuudha. Ilmuma abbootiin footoo wajjin dhaatte footoo san pooste godhanii olola dhara ofirraa odeessaa jiran jechuudha mootummaan Abiy Ahmed. Hololli warri oofuun waan Tigraay jala baran. Holola Tigraay jala baran hafarsaa jiran jechuudha. Hololli warri Tigraay jala bare hafarsaa jiru kun galmaan warra ga'uu hin danda'u. Ha galmaan warra ga'uu danda'u tokkummaa biyyaati. Ta galmaan warra ga'uu danda'u
yoo mariin biyya tana keessatti godhamte furmaanni dhufa malee osoo mariin hin godhamin furmaanni takkallee dhufuu hin danda'u biyya tana keessatti. Abbaan fedhe yoo biyya tana bulche yoo mariin hin jirre yoo haqni hin jirre biyyi tun furmaata argachuu hin dandeettu. Biyyi tana wanni barbaachisaatiif haqa furmaata barbaanna taate waliin haasa'uu barbaachisa. Namni yoo waliin hin haasofne namni tokkollee ka deeme galma ga'uu danda'u hin jiru jechuudha. Kan nama ofirra beekutti namirra jiraata jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad yoo waan kan ofirra hin beekin yoo waan kan irra yaadu hin godhin yoo waan kan irratti yaadu waliin jijjiiratin haalli isaa adeemsi isaa kutee jira. Sirni itti nam dhabamsiisu mootummaan Abiyyi Ahmad sirna itti nam dhabamsiisu mootummaan Abiyyi Ahmad duraanuu beekumsi qaba jechuudha. Akka itti nama leelu, akka itti nama ajjeesu, akka itti nama hukkaamsu, akka badii adda addaatti nama irra raawwatu waan wayyaanee jarabbareef gahee tana muuxannoo itti qaba jechuudha. Ammoo adeemsi isaa kun biyyi tanaaf furmaata hin fidu, biyyi tanaaf walaba hin ta'u jedhee uummati dur dhaabbachaa jiru kun yaadeeti beeka. Namni ofirruma lafa kan dubbatu adeemsi biyyi tana ni bada ni balaaleffatama. Akkaataa warri itti deemaa jiru biyyi tanaaf furmaata hin taatu, biyyi tanaaf walaba hin taatu jechuudha. Kan namni fagootti ofirra laalee beekuu namni jiraata jechuudha. Namni ammoo waan kan fagootti ofirra hin argin adeemsi isaatiif sirni isaa kan inni itti deemu biyyi tana karaa kufaatii hamtuu irra buusuuf ta'a. Ameerikaan qoqqobbii biraa akka naannoo Tigraayitti mootummaa Itoophiyaa irra darbuuf deemtu haala hunda mijeeffattee jirti kan jedhu sun jira. Waraanni ammaan tana naannoo Tigraay irra deemaa jiru kun lola haarayaatti dheengadduma tana torbee lama hin guunne lola dhaabne jedhee mootummaan bilisiginnaa labse hammas deebi'ee lola bira eegale jechuudha. Wanti kun waan hin barbaachifne adeemsa sirriitii miti jechuudha. Duraan lola dhaabne jedhee hamma deebi'ee lola labsuun isaa waan hin barbaachifne jechuudha. Waan namni dur dhaabbachuu qabu. Naannoon Soomalee lola kan akka irratti hin hirmaanne agarsiisaa jirti. Mootummaan bilisiginnaa lola kana irratti hirmaachuuf gahee lolli kun of keessa qabu hunda ni baadhanna jedhee akka qophaa'ee deemaa jirutti dhaga'amaa jira jechuudha. Paartiin yookaan naannoon Oromiyaatis akka lola kana irratti hirmaattee jirtutti dhaga'amaa jira. Liyyuu naannoo Soomalee akka lola kana irratti hin hirmaanne lolli kun lola heeraaf seer qabeessaa miti. Lola biyyatti tana diiguuf deemu lola biyyatti tana diiguuf deemu nuti ni balaaleffannaa irratti hin hirmaannu jettee jirti jechuudha. Adeemsi kun sirni kun biyya tana diigu malee biyya tana ijaaruu akka hin ta'in namni xiinxalee beekuun nama jiraata jechuudha. Kanaaf uummati Oromoo, uummati Beenishaangul, sabaaf sablammootii biyyatti tana keessa jirtu adeemsi waraana amma deemaa jiru kun adeemsa balaaleffatamaa. Addunyaanis balaaleffataa jirtu. Lola duraan mo'atame. Duraan gargaarsa namaatiif lola dhaabne jedhu har'a akka waan gargaarsisan bakka argate akka waan gargaarsisan gargaaramee namni biyyatti nagaa taate takkatti lola haaraa geggeessuun kun waan namirraa hin eegamne ture. Mootummaan Abiyyi Ahmad waan namirraa eeggataa hin jiru jechuudha. Waan namirraa hin eeggataa jira. Uummati Oromoo cundurii naannoo Oromiyaa bulchu Soomalii naannoo teenya hunda walitti qabee haachoofe akka uummati yookaan waraanni narchoofe san guutuutti dhumetti odeeffamaa jira.
ijoolleen tu waraanlee dhiyootaan qoratte biifulaaf takkalleen beekanii waraana seena jedhanii dirqamaan waraana naqanii akka malee namni dhumaa jira. Dhumaatiin namatu laaffachuuf hin ta'etu jechuudha. Jabaachumaaf deemte malee xiqqaataan deemtu jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad nama waliin balleesse ufillee baduuf deema malee biittan keessa furmaata takka barbaadataa hin jiru. Furmaata takka qeeqaa hin jiru. Badee balleessaa deemuuf jira malee biittan keessatti heeraaf seertokko fida biittan walaaboomsa mirga namummaa kabachiisaan keessa hin jirtu. Maqaa olaantummaa seeraa jedhu karaa godhateetti deeme ilmaan nama lafirraa hatu buugaa jiru. Wanni barbaachisu marii taatus adeemsa biyya diiguu kana ummati bakki jiru baay'ee dur dhaabbachuu qabisanii jechuu barbaada Oromoo. Yookaan dur dhaabbanne qofa haala galuu dandeenya. Yookaan dur dhaabbanne qofa wal dhaga'uu dandeenya. Hojjaa san qofa bilisoomuu dandeenya. Yoo wal dhageenye qofa biitituun furmaata argachuu dandeetti. Yoo maraaf mariin keessi hin jirre Abiyyi Ahmadiiniti marara guddinaa osoo bulche biitituun furmaata halkan tokkoon argattu jechuudha. Maan jennaan Abiyya ijaaru maraaf mari. Abiyya ijaaru mirga heeraaf seeraa walqixxummaati. Yoo mirgi heeraaf seeraa walqixxummaa hin jirre dhiibbaan naannoo tokko irra deemaa jirtu. Naannoo tokkoof lamirra deemte kaan irra deemaa hin jirre biyya tokko adda qoqqoodanii adda addaan ilaaluun heer qabeessaa miti, seer qabeessaa miti. Waan namni dur dhaabbachuu qabu. Waan namni irra marii gochuu qabu. Marii barbaachisu. Biyya tana wala buumsu. Rakkina biyya harka qabu keessa baasu. Kana hunda hirmaachisu gochuun namarraa eegama jechuudha. Maqaa hin taane namarra kaawwanii ijoollee xiqqayyoo maqaa waraana natti jedhu, maqaa habaa'oo shanee jedhu, maqaa juuntaa jedhu sabaaf sablammoota loluu sab tokko ol kaaftee akka sabni kun waliin gochuun waan hin barbaachifne jechuudha. Waan heeraaf seera hin ta'in waan akkanaa kana irraa of eeguun barbaachisa. Waan akkanaa kan dur dhaabbachuu barbaachisa. Ummati Tigraay nama lol kanaaf Oromoo ta'ee lol kanaaf isanitti hirmaate ta duraan dabarte ta hamma isanitti hirmaate lol kan irratti hirmaataa jiru kana hasaniif qabame takkallee lakkisina. Ummati Oromoo nami Oromummaa teessan baadhatu akka naannoon Soomalee xiqqoontu nuuf dhageettee idda kanatti diduu dadhabdanii waan deemi godhu isin jedhan qof godhaa jirta. Oromoo ajjeestiran ajjeesaa jirta. Tigraay duulu jedhan duulaa jirta. Yaa Oromoo akka kanaan bilisummaan jedhan. Bilisummaa ka barbaadu akka kanaan hin barbaadu. Walaabummaa ka barbaadu akka kanaan hin barbaadu. Mirga walqixxummaa hidhaa baasu. Mirga walaabaa waa'ee diinagdee namni dubbatu hin jiru jechuudha. Biitituun akkami jiraataa jirti. Miskiinaaf baajata baasu wanni takka hin jirtu jechuudha. Biitituun haala yaaddeessa isin kee jirtu kana kan itti fidaa jiru qaama mootummaati. Kan waleelaa jiru qaama mootummaati. Lolli mootummaan godhame uf duuba hin deebi'u. Kan namuu beeku namirra jiraata jechuudha. Hangaa'ota waraanaa gurguddoo akka Jeneraal Biraanuu Juulaa nama waan inni jedhe jala hin deemin mootummaan Itoophiyaa ukkaamsee akka inni haffanaa jiru namoonni beeka jechuudha. Jeneraal Saaree Mokonnon akkana ajjeese. Jeneraal Adam Maammed torbaan takka tangorraa haase bakka kana buutee bakka bira fuudhee embaasii godhee amma fuudheetuma. Yaa Oromoo akki kun akka deemsa biitanaa yakku. Akki kun akka sirna biitanaa jijjiiru. Kun waan nu dur dhaabbachuu qabna. Kun waan nurra marii gochuu qabna.
jeneraali Biraanuu Juulaa baasitiin waraana Tigraay baase qofaaf waan inni mormitan dur dhaabbate qofaaf hangoo irraa hojjechiisan jeneraal Baacaa Dabalee jala deemtuu bakka buusan jechuudha. Jala deemtuun bakka buusanii amma haasawaa jiru kun nama duraanuu garaaf dhaabbatu barana waan inni Harargee godhe jedhanii biyyittii haasoftu namuu dhageettanii jirtan jedhee yaada. Adeemsi kun furmaata nuuf hin fidu. Adeemsi furmaata nuuf fidu habiyya wal aboomsutti wal cina haa dhaabbannu saniin jechuu barbaada Oromoo. Waraanni ammaan tan Tigraay irra deemaa jiru kun yoo Tigraay tan kan mo'atan taate yoo mo'atan akkas deeman nama ufuufa. Hara kam deeman jettanii hin odeeffatina. Oromiyaa tas deeman jechuudha. Namni kan dur dhaabbate amma dhabamu godhani hamma hangoo qabuun gorraa hojjechiisan. Kan nama beeku nama jiraata jechuudha. Saba Amaaraa ol fuudhanii saba Oromoo gad qabanii akka waliin duruuf deeman namuufu dubbiin ifa baatee jirti. Kanaaf uummatni keenya adeemsi kun biyya tanaaf furmaata hin ta'u. Adeemsa kana bakka jirru wal gargaarree dur dhaabbachuu qabna. Adeemsa borra dur dhaabbachuu qabna. Adeemsi Tigraay irra dur dhaabbachuu qabna. Haadha ilmaan keenya waraanaaf jennee waraana Tigraay loluuf jennee erguu hin qabnu. Waraana Amaaraa loluuf jennee erguu hin qabnu. Amaara sappootuuf erguu hin qabnu. Amaarinnis Itoophiyaa, Tigraayis Itoophiyaa. Lola karaa naannootiin nama dhufe naannootti fira deebisa. Lola karaa daangaatiin dhufe gosatti itti dirmata yookaan ollaatti itti dirmata jechuudha. Kun beekuun nama jiraata jechuudha. Lolli ammaan tana kun lola heeraaf seer qabeessi hin ta'in ha maqaati lola maqaa kanirra uummati keenya tokko ta'ee dhaabbachuu qaba. Wal dhagahee dhaabbachuu qaba. Marii barbaachisu hunda geggeessuu qaba. Yoo marii geggeessine biyya tanaaf furmaata goona. Yoos biyya tanaaf walaaba goona. Kaan isaniin jechuu barbaadu kana namni YouTube keenya Oromiyaa Oronews share nu godha. Like fi subscribe nu gargaara isaniin jechuu barbaada. Hayyoonni Oromoo ta'an hayda jiran gammaa hidhaan baane fulaan cimeetti reebinu qaban jiru. Akka dhiiraatti akka Tigraayitti gaarsennee qabsaa'uu hin dandeenye har'abu milkaan jidduu taane ufiif duulu baannus wareega duula kaffalaa jirra jechuudha. Dhiira akka Tigraayittiif dhiira Tigraay duultuu wareega kaffalaa jirra jechuudha Oromoo. Kun waan Oromoo cabsa waan Oromoo tuffachiisa jechuudha. Abbootiin qabeenyaas ta'e maanguddoon biyyaattis ta'e marii cimaa marii hatattama haqeerroof qarree haakaasu geggeessuun nama jiraata. Nama dubbiin Hacaaluu Hundeessaa kutte dubbiin hidhamtoota siyaasa Oromoo kutte duraanuu wanni barbaadan hangoo dheereffachuudha. Hangoo warra dheerattee jirti. Hangoo warra lolaan biyya lolitti banan akkasii waliin dhageenye godhanii hangoo isaanii haa barbaadan san akka fedhanii biyya cabsanii oofataa jiran jechuudha. Kanaaf kan dur dhaabbachuu qabna. Kun waan biyyaaf furmaata hin taane waan sabaaf sablammoota waliin dha'uuf deema. Waan sabaaf sablammoota waliin buusuuf deema kana damne hatattamaan dur dhaabbachuu qabna isaniin jechuu barbaada. Injifannoon ta'ooboo taqeerroo taqarree hayyooti ta'in cina dhaabbanne wawwala boomnu inshaalla ni moona. Hayoonta Oromooti galatooma galatii keessan bilisummaaf walabummaa isaniin jechuu barbaada. Injifannoon